Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota keenya akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Egaa hadhas marii keenya itti fufnaa. Jaalbayyaan waliin haajaan jajjabduun waan fardiin isaan qabate jennaan jidduu dhaabnee adda baane. Kun hadhallee isaanis deebi'anii dhufanii jiranii. Kanaaf bakka dhaabneerraa eegallaa. San dura akkuma barame jaalbayyaaniin marti keessanuu bakka jirtanitti bifa ho'aa ta'een akkasumatan kabajaa isin gaafadha. Jaalbayyaan illee baga nagaan nu deebitan. Toomaas illee baga nagaan nu deebitanii. Barumsa gaarii illee waliin jenne kana dura malee barumsa gaarii haa ta'u jennaan. Nama miidiyaatti illee miti fuula dura akka nama miidiyaa ta'u abdiin qaba. Na barsiiftanii jechuu kiyya. Hundaafuu baga nagaa taatanii baga wal agarre. Ayyee rakkoon hin jiru nu martinuu dirqamuma nutti taateet malee warra miidiyaa miti. Egaa wanni kun waan ganna dheeraachu tureeti. Waa hundaa takka yaadatuun nama dhibaa bubbulanii yaadatanii meeqa waan dubbatanirraa waan garii silaa dubbadheettanii isin biratti hafte eda yaadattanii yoo jiraate sana idaa sanaan eegallamee waan hoo jiraate. Wanni bira darbee naannoo keenyatti 60 keessa Maccaa Tuulamatti ture. Teessoon Maccaa Tuulamaa ta jalqaba dheeraa lafa jedhamtu turte. Achitti Jeneraal Taaddasee Birruu fa'aa dhufanii ani ijoolleedha. Loltuu qabatanii dhufanii ammallee loltuun birallee dhuftee walgahii eega xumurataniitiin jedhan booda Haile Sillaasee yookaan bulchaa yeroo sanii Saaluu Difaayee jedhama. Nutti erganii Faxinoo Diraashoo maal jedhamti jarri sun yeroo sanitti kan jedhamtu. Faxinoo sun dhuftee magaalaa nu weerartee namoonni hedduun jalaa baqatanii mana ofii gadhiisanii achirratti namootiin akka Rabbi Rahmataa godhuu fi Ahmad Unaafaa yookaan Goota Bobbaas fa'aa turanii Haaji Roobalee Turoof turee sanirratti Haaji Usmaan fa'aa turee. Haaji Usmaan kunis baalabbaataa Haaji Roobalee Turoollee baalabbaataa walgahii kan qindeessee isaanii jechuudha. Hundumaafuu bakka seentara taatetti godhatanii walgahii kana jeeqama hedduu turee eega walgahiin kun xumurame booda halkan sana akkasumatti nu jeeqaa bulanii nuti ijoolleedha. Bakka walgahii sanitti illee basaasonni hedduu keessa deemaa turee. Ofirratti hin beekne eega achirraa bahan booda basaasotaa fi maal kana arganii kan ofirratti beekanii jechuudha. Basaasota booda eega isaan basaasonni kun ergaa dabarsitee booddee dhufanii kan jeequu danda'anii. Kan kanarraa ka'ee sochiin Oromoodhaa yookaan barattoonni yeroo sanitti akka jirtuun duraan gaallaa jedhama. Gaallaa kanarraa dabranii yoo kutaa nama rarsuu barbaadan arusii nuun jedhan. Arusii nuun jedhanii maqaa akkasii kana ofirraa balleessuudhaaf arusiita jettu san ofirraa balleessuuf Oromummaatti akka deebi maqaa Oromootiin akka nu waaman kana gochuuf namoonni dadammaqoon nu keessaan jiranii namoonni dadammaqoon kun nu gurmeessanii sadarkaa kubbaatitti ijaaramnee kubbaa warra nuti naannoo keenyatti Sidaama jennaanii afaan ammaatiin naftanyaa jedhamu. Isaan kana gartee isaan dorgomaa turre nuti immoo maqaa baafachuu hin dandeenyu maqaa Oromootiin waan baafachuu hin dandeenyeef maqaan gartuu keenyaa Baraarii Kokkoob jennee maqaa baafanne. Isaan maqaa biraa baafatanii Qidduus Goorgis minaamin jedhanii baafatanii kanaan wal dorgomaa turre kanaan akkasitti dammaqiinsa keenya ol kakaasnee sadarkaa amma jirurra sadarkaa qabsootitti ol dhufnee jechuu barbaadetti. Kana sochii naannoo sanitti jiru keessa akka irraanfatamne
jechoonni yeroo san jejjedhamaa turanillee egaa arusiina galana ximbi jedhaniin immoo arusiina ximbi indaaddare shattaloo maal jedhan afaan isaan hin beekani akkasuma jechaa turanii tiitisa gurguddaa yoo argan ihee galla zimbinoo jedhaniin sadarkaa sanitti gadi nu qabanii nu lakkaawaa turanii dorgommii akkasii kanatti ture jechuu barbaadetti kan biraa yeroo biraa ammallee yoo yaadadhe itti dabaluu danda'a. Hayyee barakaa argadha. Wanni sun seenaa keessatti bakka qooda guddaa qaba. Miidhaa uummatarra dhaqqabaa turee fi uummanni immoo haamilee argatee akka inni ol kaka'u namni baay'een seenaa keessatti waa'ee qooda waldaa Maccaaf Tuulamaa sana dhugaadha. Barakaa argadha. Egaa kamaayyii erga dirqama fudhattanii bobbaa eegaltanii deemsa keessaa toora ammaa milkaa'ee jedhamu sanarratti humna warri biyyaas isin guuysee achiin immoo Somaaliin illee bakka biraarraa Oriyaniin kan dhufte sun waliin baatanii mee egaa kanarraa eegalaati waan sochii keessan nu ibsa hordoftootaaf. Akkuma beekamu achi karaa darakkuusanirraa akka dhufneetiin jenneen Burraayyuu Haji Abduqqee nama jedhamu bira qubannee isiniin jedhee achitti guyyaa lamaa sadiin tokko bullee uummanni rakkoo guddaa waan jiruuf Somaaleedhaan jecha nu dirmadhaa jedhanii dirmachuu sananii fi karaa milkaa'ee deemnee jechuudha. Gaafa milkaa'een qophoofnee otoo magaalaa hin seenin magaalaa humnuma qabnu saniin tooftaa militeerii yookaan loltuutiin of eeggannoodhaan bakka qabannee amma tokko gaafa itti gadi magaalatti gadi erginu namni achi nutti nu simatanii baqatanii jiru nuun jedhan. Dubartiin isaanillee hafu. Booda eega isaan baqatan wanni goonu hin qabnu namoota kana akka deebi'an warri qotee bultoonni isaanii yookaan tiiffattoonni isaanii tan magaalaa keessa turtee fi warri magaalaa keessa ture akka deebi'anii akka waliin haasofnu jedhamee haasawa godhamee warri duraan qubattoota taate achitti deebi'anii warri kun baqatanii achumaan deemanii san booda manguddoo ergatanii manguddoon gaa torbaan tokko moo torbaan lama booda dhufanii jechuudha. Nuti guyyaa sadi keessa bullee magaalaa san waan goonu waan qabne jeemishiniin kenna waan karaa biraa ta'ee fi karaa Burraayyuutti ol deebinee jechuudha. Burraayyuun ol deebinee nama addaan qoqqoodanii kaan karaa Gaadullootitti gadi erganii kun immoo naannoo milkaa'ee sanitti hafnee akka sirna jaarmaa achi keessatti caasaa diriirsan gochaa ture. Warra hafe keessaa tokko ana tokko Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabeeti nu lamaan taanee hafne jechuudha. Akkasaniin warri karaa Gaadulloo deemsuun ol deebi'ee sagliin guutummatti nama 16 turree 14 akka deeman ta'anii karaa Daaroo Laboo odoon ta'in Bookeetitti akka deeman dirqama itti kennanii dirqama isaan itti kennanii Jaalbariisatu beekaa waan irraa beeku hin qabu waan isaan hojii akka dalagan isaatu beekaa anaaf inni qofti achirratti hafuun beekaa jechuudha. Kanaaf isaan deemanii anaaf Jaalbariisoo amma ji'a tokko kophaa Burraayyuma san naannoo Burraayyuu san keessa deemaa turre. Inni halkan magaalaa miicataa dhaqee dura taa'ota qotee bulaa daldaltoota magaalaa keessa warroota daldala qaban isaan kan haasawaa bulaa ganama ogaa lafti bara ukaatuunatti as deebi'aa guyyaa walumaan oollaa naannoo daggalaa wayii xiqqoo ilaallannee maqabat daggala malee naannoo gandaati waliin oollaa halkan akkuma wanni itti bulaa ture sodaan tokko hin jiru naannoon baay'ee naannoo nagayaatti uummanni ijaaramee jira. Lammata immoo uummanni naannoo sanii yeroo lola Somaalee lolli Somaalee ta'u duratti wanni elemoo qilxuutiin sochii elemoo qilxuu wal qabatee naannoon sun baay'ee dammaqaa ture. Kan kanarraa ka'ee
yeroo Sumaaleetti kottaa hidhadhaan uummanni akka jirtu deeme. Haji Ahmadoo nama jedhan turanii nama guddaa beekamoodha. Nama naannoo saniiti. Isaan kana waliin karaa Sumaalee deeme namni dargaggeessi akka jirutti qawwee fudhannee ol deebineeti diina keenya rukunnaa kan jedhuun akka jirutti deeme. Wanni ganda jiru waan xiqqaadha. Manni akka jirutti ona. Dabalee kana nama guutummatti kan achi akka baqatu isaan godhee namoota warra tokko ta'an naannoo tokko ta'an dhalootanii fi dhiigni isaanii walitti jiru. Namoota 30 bakka tokkotti rashanan naannoo saniitti. Sun sirraa kan ka'e namni baaragee akka jirutti deemee jechuudha. Kanaaf lafti mijataadha qabsoo mijattuu waan taateef shakkiin tokko hin turre amaarri dargilleen yeroo sanitti sagantaan isaatii fi sochiin isaa karaa gadii Sumaaleen gadi weerara jalqabdee jirti. Karaa sanirra jira. Karaa keenyatti humaan jiranii ammas dura taa'onni qotee bulaadhaa. Dura taa'onni qabalee keessatti hojjeta magaalaa nu waliin jiru. Adda bilisummaa Oromoo deeggartoota nama gartanii qabsoo kanaaf lubbuu ofii kennee halkanii guyyaa hojjetan keessa hedduu waan achi keessa jiraniif jecha naannoo homaata kan jiranii yoo shakkanii basaasni isaanillee dhufee shakkee ni gaafata taate akka waa hin jirretti itti himanii naannoo nagaa ta'uu beekaa hin deemaa jechuudha hin deemu isaan. Sadarkaa kanarra ture amma eega ji'a tokko geenne booddee abbaa biyyaa roobaa kun fa'aa saglii waliin ol deebi'anii sagliin tokkotti ol deebite. Anillee egaa saglii san keessa ani Magarsaa Barii waliin ture. Amma marsaa lammataatitti egaa waan haasawanii waan gabaasanii gabaasaa fixatanii Magarsaa Barii waliin jiranii booddee amma lammataa tana akka ammallee achitti deebi'uu ta'ee gaafa lammataa tana anillee isaan waliin ture jechuudha. Magarsaallee nu waliin gaddeebi'ee diqoon turree dafee ol deebine nuti. Ammallee muraasa tokko yookaan nama gara 30 wahii fudhannee ol deebine jechuudha. Ol deebinee amma sochii keenyaa hedduu babal'ifne karaa Daaroo Labuu kana keessatti karaa kutaa Arsheetitti amma danda'uun immoo karaa manguddootiin karaa Daaroo Labuu Daaroo Biliqaatitti achirraan gadi immoo karaa Daaroo Labuutitti karaa Baaleetitti keessattuu karaa Anaajinaa san namni wal qunnamtii bakka bakkarraa waan dhufuufi nama bakka bakkarraa dhufu kana qunnamuudhaaf manguddoolee biyyaa kana ijaaranii sochii cimatu ture jechuudha. Kanaaf booda otuma akkasiin jirruyyuu ammallee sagliin tokko gad deebitee sagliin marsaa sadaffaatti gaafa gad deebitee ol deebitu anaa fi Magarsaa walumaan turree nuti ol deebinee anaa fi inni walitti hafne ammallee. Anaa fi inni walitti hafnee jarri kun gad deebi'anii gaafa sadaffaa nuti ol deebi'anii dhaamsa amma isaan walgayiin ji'a sadiitti akka ta'u jedhame ji'a sadi kun guute walgayiin sun akka kabajamuu fi kan sagliin marsaa sadaffaa sun ergamte. Gaafa ol deebi'anii gaddaan nuti ol deebi'anii akkatti baharollee wareegamee jira. Dammaqsallee wareegamee jira. Jeeqamatu jira kan jedhutu dhufee jechuudha. Akkasii egaa kana dhageenye ani nun dhageenye amma Magarsatti himanii Magarsaan yeroo masa walitti nu qabee nu warra achi jirru hundaa fuudhanii deemnee dachaane jechuudha. Gaafa gaddachaanuu waa hundi jejjeeqamanii jiru. Jaarmanni olii gad jejjedheera. Namni ganutti ka'ee jira. Waraanni ganutti ka'ee jira. Ijoolleen haamilee dhabdee warri girrisee dhufee girrisee deemutti jira. Ka duraanuu murannoo hin qabne kan diinuma jalaa yeroo fadhadhee ka dhufeefaa jira. Murannoo alatti warra fedhii qabsoo otoo hin qabne sodama qawwee yookaan hidhaa sodaa dargiitiif kan dhufan jechuudha. Kana ture nuti warri hafeetiin jedhee wal jaarmaa fi jalloo lafa jedhamti walitti nu qabanii kan waraana karaa gadii jirullee kajaajan jiru jechuudha. Kan sanii gadi karaa gaara mul'ataa keessa jirullee nullee walitti qabanii akkasitti lafa jalloo jedhamu tokkotti walitti nu qabanii
ijaaramne amma waraana qawwee dhiigaan dhufte kana akka fuudhanii hin kennine fuudhanii diinatti hin galle abbaan galtan kootta harka kennan nutti himaati nagaan gala isin geggeessan yoo waraqaa barbaaddan waraqaa isin barreessina yoo lakkeettan illee galtanii akka qabsaa'uu dandeettani seerumaan nuu kennaati akka seerumaan deemtanii miseensa keenya taatanii achi keessatti hojjettan miseensa ulee taatanii akka hojjettanii biyya keessatti jedhamanii itti himanii dhugaa isin jedha waan hamilee nama cabsaati yeroo tokkotti namni 30 qawwee lafa kaa'e guyyaa takkitti kan fudhatee nu jalaa bade malee sun hedduu hamilee nama tuqaa kanarraan immoo lola jira dargillee lola jalqabdee jirti jeeqama kana dhageette kan kana jira milishaa fa'aa hirachiisanii nutti gadi bobbaasaa turanii gariin lolatti bobba'aa gariin walga'iisan akkasitti xumurannee ka deemnurraa deemnee ka hafe immoo ijaaramnee akka saniin kaanee ol deebine jechuudha karaa daaroo labuutti ol deebine marra amma deebinu kana magarsaan waliin dhufne inni kanan dura namni gaafattan tokko deebise na fakkaata jaarmaa karaa gadii san ijaaruudhaa fi karaa gaara mul'ataati maalii kanatti gadi kute nuti ol deebine bookee turree naannoo bookee sana deebine karaa daaroo labuu kanatti ol deebine jechuudha. Akka kanaan inni illee xiqqoo turee magarsa illee nutti ol dhufee waan gadii jiru san sirreessanii bifa jaarmaa qabsiisanii nutti ol deebi'ee eega ol deebi'eetiin jedhe egaa sachiin kenna amma qunnamtiin kenna daaroo labuutii fi bookedha. Bookeen immoo karaa jaajatii fi garaa gaara mul'ataati. Oduu akkatti wal qunnaa sochii akkasitti turee bakka bakkatti jaarmanii qoodamee jechuudha. Jaarmaan qoodanii otoo wallabbiin oduu hin ta'in fedhimaan jechuun akkuma jaarmaata bifuma jaarmaatiin qoodanii namuu bakka itti ramadametti ramaddii isaa jechuu kiyya. Qoqqoodamee waliin hojjetaa ture. Amma ani magarsa irraa hin fagaadhu waan isaa yaade isaatu beekaa naannoo san ture isuma waliin ture jechuudha. Kun karaa daara biliqaa kanatti gadi bobba'aa kun karaa arsii kana keessa ol bobba'aa olillee karaa miicataa fi maalii kana karaa machaaraa kana karaa galamsoon jalaa kan darakkuun karaa isiniin jedhu kana keessa bobba'aa ture jechuudha waraanni. Otuma kanaan jirru amma xiqqoo ishii nageenyi fi tasgabbiin nu keessatti tasgabbii argamte kanaan amma jidduu kanaan mu'eenfaa baalirraa dhufan. Mu'eenfaa baalirraa dhufanii hangaafsan immoo achi hin jiru as karaa shaggar ol dhufee jechuudha. Karaa shaggar ol dhufee gaafa achi deemu dhufeanii illee hedduu gammannee namoonni dhaqanii simatanii mu'eefaallee fidanii daran warra karaa baalee ture san hundaa ol fidanii warri asillee jirullee dhufee galaasaa dilboofallee dhufanii Ahmad Bunallee hin jira galaasaa dilbootii magarsaadhaaf warri hojii raawwachiiftoonni ammallee irra aanaa kan warra koree jidduutti warra filamee koree jidduu keessa jiru namoonni akkasii kun kan maqaan ammatti yaadachuu hin dandeenye yeroo biraa yoo dadhe isiniif hima turanii walgahii ji'a 3 fudhatanii waan barbaachisu waan hunda haaromsanii bifa haaraan sagantaa baasanii sochii karaa itti ta'uu qabu bifa maal akka qabachuu qabdu magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti kun hunduu godhamee jeeqamni karaa shaggar keessaan dhufee jechuudha. Jeeqama dhufe kanaan akka araarsuuf mu'ee abdoodhaa karaa shaggaritti ergame karaa shaggar ol ba'ee jechuudha. Ayyee barakaa argadhaa xiqqoo afurra si fudhachiisa. Dirreerraa dirqamaan gara shaggaritti kan bobbaatan. Maal jettan? Isin dirreerraa gama shaggaritti bobbaatanii jirtan. Ayyee. Achuma turtan moo gad deebitan dirreetti?
Ani yoo guddate torban tokkotti ta'a. Amma achi waan na erganiif xumuradhuuf warra achi xumuree natti kennuu qofa ta'a. San achitti dirree maqabsootti deebi'a. Magaalaa taa'ee hin beeku. Hayyee, okay. Isin qunnamtiidhuma jechuun warra magaalaa fi warra dirree jidduu. Eeyyee. Hayyee. Duuba amma muheenis dirqama kabiraa fudhatee magaalaatti ol deebi'ee warri hafe akkam ta'e? Innis turuudhaaf yoo ta'innis jeeqama achi keessa jiru sani namootiin magaalaa keessa jiran bakka lamatti hiramanii turanii namooti isa walitti araarsa walitti fiduudhaafi waan jiru magaalaa keessa jirullee sochii magaalaa keessaa qindeessuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf karaa dirreetirraa achi dhaqe. Kanaaf inni magaalaa taa'uuf hin dhaqne qabsoo kana sirreessuu dhaqee kalaqeegaa akka carraa ta'ee waan hundumtuu nagaa maalidha akkasii jedhamee odeeffannaa sirrii hin ta'in argachuudhaan of gadhiisuudhaanii booda irratti otoo achitti hin deebi'in qabamee jechuudha. Magaalaa keessa tilmaaman yoo ji'a tokko walakkaa taa'e malee san caalaa hin ta'e jechuufi. Hayyee. Egaa Jaal Magarsaafaa fi qaamni hoogganaa ijaarmeenis bifa haaraatti deebisanii ijaaranii bobbaan maal fakkaata san booda? Hedduu namatti tola. Sochiin baay'ee bareedaadha. Humni diinallee amma karaa Sumaalee saniin cabee jira. Eenyu Sumaalee ofirraa cabsanii jiru. Humna godhataa dhufee sakkattaan waan biraati. Karaa deeman kan hunda cufanii sakkattaan. Karaa namni deemu tokko hin jiru. Yoo daggala keessa deemanii akkasitti gandatti bahan malee cinqii guddaatti ture. San hundaa obsee keessa darbee cabsee akka barbaadetti ima deemaa ture. Sadarkaa namni gandaan walitti hidhatee hamma magaalatitti jedhan. Sadarkaa sana ga'e magaalaan guyyaa tokko rifanni nu hundi. Yoo gamara inni jedhu, yoo gamara inni jedhu, maa inni kun nu wallaalleeyyu. Booddee lakki akkas ta'iyyaatti akka magaalaan hin tuqamne yookaan akka naannoo obsuma mootummaa loltuun dingata akka rukutamne. Kanaaf iyyaa nuun jedhanii jedhan nama tokko qabnee gaafannaan. Kanaaf akkasitti iyyinaa nu ijaaraniiti. Yoo iyyuu baanne nu tumanii, nu hidhanii, nu ajjeesanii. Kanaaf jecha akkasitti iyyinaa nuun jedhan. Ammas dabalanii hedduu kan nama rakkisu keessaa nyaata kennaafi hoggaa isaa nyaata ragattaa hanqawuu harkaa bitadhaa rukutaafaa sadarkaa sana irratti ganda keessatti ijaaran nama akka namni socho'uu hin dandeenye. Kanaaf qabsoo rakkisaa hedduu rakkisaa ture rakkinni san hundaa keessa darbanii egaa kan lubbuun dheeratte rabbiin dheeresse amma gahee kan darbe kan yeroo hin geette immoo guyyaa isaa gahee darbee sadarkaa kanarra geenne jechuu barbaada. Hayyee barakaa argadhaa egaa qabsoon silaa beekamaadha. Riphee lolaa laaftuu miti. Waa hedduu jijjiiramaa amalli uummataa jiruun uummataan jijjiiramaa humnaaf bobbaan diinaallee akkuma nuu ibsitan kana yeroo ni jijjiirama. Bara sana keessatti nama haaraa miseensa haaraa humna haaraa kaadhimuun hagam namni isinit dabalamaa ture. Nu himtan egaa yeroo jeequmsa jalqabaa sana namni baay'een hin galee achi booda akkam ture? Humna haaraa argatuun laaftuu turte moo akkamiin kaadhimataa turtan? Humna haaraa argachuun baay'ee laafaa miti, baay'ee jabaadha. Maaliif kagale sunillee maaliif galee ka jedhu sammuu keessa warra duraan biyya ture illee sammuu keessa seene tokko akka barbaadetti nyaachuun hin jiru. Akka barbaadetti uffachuun hin jiru. Akka barbaadetti rafuun hin jiru. Kanaaf rakkina beelaa, dheebuu, daara, kophee malee miilan deemu kanatu kan arge waan arganii galanii fi kana itti himan.
Kanaaf warruma mootummaan rakkisee akka gaariitti isaan rakkisee fi warruma qabsoo kanaaf jecha uf kenneetiin hin jedhe qofatu nutti dabalamaa ture jechuudha. Hayyee egaa hin beeku bara kam akka ta'e haga tokko warri jaallan biraa kan biyya alaatti bahuu hiree argatan Somaalee kana achi baqatanii Somaalee irraa immoo haala mijeessanii haga tokko hogganoota ofii yaamanii turan amnaaf karaa eegalanii jidduutti gaa wareegamni isaan mudate bara kanaa haala sana yaadattanii? Kun egaa naannoo sanii deeme yookaan hidhamee booda. Ani mana hidhaa ture sochiin sun ka ture yeroo sanii haaluma amma isin jedhu kana wal qabatee rakkinnuma dhageettii karaa biyya alaatitti dhabuu kana. Miseensota alaatiin wal qunnamuu dhabuu kana. Gargaarsa karaa alaatiin galfachuu dhabuu kanarraa fi cinqii kanarraa ka'aniiti karaa dhihaatiin karaa alaatiin wal argatanii akka barbaadan hin ba'anii hin deebi'anii rakkin turre karaa dirree qabsoota dhihaatiin jechuufi. Warri dirree qabsoo karaa dhihaa kunillee isaan qunnamuu tattaaffii guddaa gochaa ture. Kana ani keessan beeku mana hidhaa ture. Jaallawwan namni 6 wareegaman kuni rakkina isaan keessan deemanii warra boodarra achi nutti dhufan warra akka Ahmad Bunaa yookaan Goota Wabbaas milkeessaa fa'a isaan lamaan kanatti dhufee ani mana hidhaati beeti isaan kana arge seenaa san namootni yeroo san qabsoo kana keessa turan umrii isaanii guutuu achi keessatti fixan hin jiru isaanirraa adda baafachuu hin dandeettanii akkam akka tureetiin hin jedhe. Ani hedduu waan kanaa hin beeku jechuufi. Hayyee barakaa argadha. Egaa haasaa keessan irraa akka nu hubadhette qabsoo gubbaa akkuma jirtaniin harka diinaa bu'uun isin mudate. Mee yoom eessatti maaltu isin mudate akkamiin hidhaa seentane hordoftootaaf silaa xiqqoo waa jettan. Ani bara isaan yaadadhu barri kun akka tilmaamanii 1979 dhumarratti na fakkaata. Akkas na fakkaata tilmaaman. Akkuma jaalmoyee fa'aa fuudhee dirree qabsoo dhaqeetiin jedhe namoonni achi keessaa jeequmsi waan ture jeequmsi san sirreessuudhaa fi tarsiimoo qabsoolee sirreessuudhaaf akka dhaqeetiin jedheen egaa inni namoonni miseensonni achi keessa jiran warri akka Jaalnagarii Fayyisaa fa'aa warri akka Isheetuu Latuu fa'aa namootni hedduun warri akka Obbo Zagayyee fa'aa warri akka Obbo Abiyyuu Galataa fa'aa namooti hedduun qabamee kutaarraallee qabamanii bakka hundaa qabamanii jechuudha. Jeequmsan keessatti achitti illee qabamee akkaataan itti qabamee fi maal jedhee hedduu rakkisaadha. Qunnamtiillee hin turre eega isaan qabaman booda silaanii bahuu nama danda'a ture nagaan qunnamtiin hin argadha ta'ee bahuu nama danda'a ture. Maaliif nama biraan bulu mana hoteela yookaan mana daldalaati kan bulu nama lama waliin jirra kanaaf bahuu hin danda'e carraa bahiisaan silaa hin qabaa ture qunnamtii dhabuurra kan ka'e wanti sun mudate jechuudha. Kanaaf gabaabamatti ani Shaggaritti si mudate sun moo magaalaa biraatti? Shaggari. Tayyee. Kan qabamallee shaggarumatti kan hidhamallee shaggarimatti. Kanaaf wanti keessa dheeraadha maaliif karaa biraattiin namoonni warra akka Jaalnagarii fa'aa dubbatan fakkaatu uumaa waan keessa deebi'ee dubbadhu hedduu waan barbaachifneef asumarratti gabaabsaa. Hayyee kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa kurfiin sadaffaan Jaalbayyaan Kadir Takkaa immoo
jaal hundee waliin gaggeessine kanarra raawwata jalqabarraa kaastanii inni waliin turtanii caqasuu hordofuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Warri marsaa kanarratti subscribe takka maamilan taane akka maamila taatan kabajaan isin affeera. Egaa sagantaa ta'anuun marsaa arfaffaa takka kurfii arfaffaa qabannee amma walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.